Arria dolesa bulti sadii bara kuma lamaa fi kudha torba akka mul'atan daawwattootaa fi hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabnu isinitti himna. Oduu galgala kanaa kana isinitti himu Adiila Misireeti. Itoophiyaan ala ergii bunaa qofaarraa galii doolaara biiliyoona 2 argachuu himte. Seektaraaleen kilaastara hawaasummaa Oromiyaa raawwii hojii bara kuma lamaa fi kudha torba karoora bara kuma lamaa fi kudha saddeetiitiif magaalaa Bishooftuutti walgahii taa'aa jiran. Kunneen mataa oduutii gara bal'ina oduutti seenna. Sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Saadaat Naashaa raawwii hojii seektaraalee Oromiyaa bu'aa qabeessummaan isaa tajaajila hawaasaaf kennan irratti itti quufinsa uumamee madaalaa jiraachuu beeksise. Hoggansi tajaajila sirnaan hoogganuun inisheetiivii fayyadamummaa uummataa dhugoomsuu irratti fuulleeffachuun deeggarsaa fi hordoffii bu'uuraa irratti xiyyeeffatiin aantummaaf uummataaf hojjechuu akka qaban gaggeessitoonni waltajjii tanaa dhaamaniiti jiran. Itoophiyaan ala ergii bunaatiin Afrikaa irraa adda duree ta'uu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaadhaa beeksiseeti jira. Bara bajataa 2017 Itoophiyaan ala ergii bunaatirraa galii doolaara biiliyoona 265 argachuu kan ibse Daayirektarrii olaanaan abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa Dr. Addunyaa Dabalaa bara kanatti bunni tooniin 326 gara alaatti erguuf kan karoorfame yoo ta'u bunni toonii 470 gara biyya alaatti erguudhaan galii doolaara biiliyoona 2.65 argachuu beeksiseeti jira. Itoophiyaan galii adda alergii oomisha bunaatirraa argattuun Afrikaa irraa sadarkaa jalqabaa yoo taatu akka addunyaatti sadarkaa sadeessaa qabaachuus Daayirektarrii olaanaan abbaa taayitichaa ifoomseeti jira. Itoophiyaan bara dabre qofa alergii bunaatirraa doolaara biiliyoona 1.4 kan argame yoggaa ta'u raawwii bara bajataa 2017tiin ammoo yoo wal bira qabamu caalmaa galii bara dabreerraa doolaara biiliyoona 1.2 ol akka caalu Dr. Addunyaa Dabalaadha ifoomseeti jira. Ji'oottan dhufaa jiranitti duulli dhaabbii biqiltuu akka biyyaatti taasifamuuf qophiin xumuramee jiraachuu seektaraaleen adda addaa gabaasaniiti jiran. Dhuma baatiiwwan adoolessaatirraa kaasee akka Itoophiyaatti biqiltuuwwan biiliyoona 10 ol dhaabamuuf qophiin xumuramuu jirra miidiyaa neetworkii odeeffannoo argateen gabaaseeti jira. Bara 2016 duula ashaaraa magariisaa akka biyyaatti biqiltuuwwan biiliyoona 6 dhaabamee milkaa'inni kan argame yoggaa ta'u bara 2017tti ammoo biqiltuuwwan biiliyoona 10 ol dhaabamuuf qophiin xumuramee jiraachuun himameeti jira. Haaluma kanaan duulli ashaaraa magariisaa dhuma baatii adoolessaa akka biyyaatti taasifamu baay'ina biqiltuu dhaabuutiin kan bara dabreerraa biiliyoona 4 akka caalu himameeti jira. Manguddoon umrii waggaa 65 qormaata biyyoolessaa kutaa 12 qoramaa jiraachuutu dhaga'ame. Manguddoon ganna 65 maqaan isaanii aadde Taarikuu Ayyaalaw Jaaman Yuunivarsiitii Arsiitti qormaata biyyoolessaa kutaa 12 saayinsii hawaasaatiin qoramaa jiraachuu odeeffannoon FBC irraa argame mul'iseeti jira. Aadde Taarikuu Ayyaalaw dhalatanii kan guddatan godina Arsii aanaa Soqootti yoo ta'u umrii isaanii ganna 65 isaatti qormaata biyyaalessaa fudhachaa jiraachuu fi kutannoon jiraannaan wanti hin dhaqqabamne hin jiru jaan. Egaan kabajamtoota hordoftoota daawwattoota GMN irraa oduun kamisa galgala qabnee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.